fuudhaa jimmi wallaggaa fuudhaa shawaa akkuma fuudhu gurbaan asii tokko intala jimmaa intala keenya tokko fuudhee ture jaarsaaf jaartiidha. Jaarsaaf jaartii irratti gowwaan deemee mammaaksi tokko deemi jaartii kee qabi jennaan gowwaan deemee jaartii qabeessa jedhan sana akkuma duraan jaartii ofii jaartii qabatee jiru ijoolleen jimmaa dhiirri jarri piraankiidhaan ofuma qabanii waluma qabanii fidanii kunoo qabneefinne waliin jechuu malee ijoollee jimmaa namni jarri qaban tokko hin jiru nama tokko bichaa qabanii irratti aangoo fi agarsiifataniiru sababa sanaaf waan godhan dhabanii jaartii isaa jaartii waggaa meeqa waliin jiraate amata meeqa waliin jiraate safuu ofii cabsee ilmi arsii intala jimmaa safuu ofii cabseeti jaartii ofii qabee fidee miidiyaa irratti tumee taqattaqe jaartii ofii suni nun galchuu suni akka arsiittiyuu safuu ofii cabsanii ofiif of balleessanii ofiif of fokkisiisanii sana akka oromootti isin waan jettan akka ilma Harargee tokkootti jaartiin ati jimmaa fuutee gaafa jimmiif Harargeen tokko wal lolee jaartii kee gadi qabdee fiddeenii waraanta yoo ta'e jaartii kee gadi qabdee fiddeenii rukutta yoo ta'e sana ilmaan Oromoo asirra jiru waan tokko dubbachuu haa danda'u haa argu baga arge sun rakkoo tokko hin qabu asumaan dhaamsa ijoollee keenya shabaraa waan kanarraa baga agartan baga argitanii akka diinaatti ilaalaa ijoollee udaan hakaa guddoon udaan fiddi jaanii Dabal gaafii gaafiin kiyyan qaban qorataan tokkoffaa nama waraanaati wanni inni asii rakkan qabu lola dura arsii jalqabee jira olaantummaa ammoo jimmaa turre qabajee jira akkasuma namoota qabamellee nu kaasee jira arsiin saddeetii qabame jimmaan lamaa qabame lamaan jimmaa qabamte keessaa tokko dhiitee bahee tokko cofa harka isaanii jira jechuudha qorataa galatoome noo biraa keessum beesin ulfaadhu arsii saddeetii miti arsii saddeetii fi jawwaara lamaa qabame annin beeka ay umar gaafadhu kaalaatti foofi yaafite ayye Umar bagana gaano ta'e ijoollee wallooti. Waalaikum assalam. Lola kana kuma qabdami? Lola kana kuba gaba akka walloo tokkotti sagaleen keen jiru baaba sagalee keessarra isiniifama. Indagama amma? Eeyyuu akkana Indagama yaa. Yalla. Sagalee. Amma akka nama walloo. Namni jira jirtan. Koy. Oromoo naala bultii dhaggeeffadha. Namni jira jirtan namni dhibbi torban kuni ani isin jecha waggaa meeqa iyyaa jira qabaatii caalaa Oromoo fooloo godha. Oduu malee galtee haasawwan beela jechuudha. Guutuun kan itti qaba. Umar yeroo takka dhiifama waan gaafatan tokko gabaabsi deebisi lola kana tokkoffaa dura eenyu jalqabe kaje nu deebisi. Lolli kan jammare arsii amma jimmaa seera kabachiisuu jira jimmaa seera kabachiisu dirqama jimmaati lolli kun seera kabachiisuu jimmaa umari jaartii mana du'aa keetiin tasii caalaa nuree koy waan takka dabbaal koy waan takka waan adda baafattan isinii himuu danda'a yeroo gaafatan keessatti tokko caalchisitanii dubbatana yaada keessan qofa yaa aboo caalaa dhiyootee yaada gaafii gaafatan no seera dubbana sirrii miti wanti akkasitti amma fakkeenyaaf yeroo gaafii gaafattanii jimmaan akkas tumuu qabdii arsiin akkas tumuu qabdii sanii miti gaafii qofa gaafattanii gaafii seeraan deebisa. Ijoollee walloo dhaggeeffadhuu dabbal koy ijoollee walloo dhiifama nu godha isinii duraa walitti aartanii jirtan waan taataniif as keessatti hin hirmaatina ijoollee wallootiif. Ani caalaa dubbadheen jiru harmallaan mana du'aa keessatti keessatti walloodhaan baanaa bara hoggana kana jiru harmallaan mana du'aa keessatti keessatti bocogaan jiru. Waan hin jiru. Isa tilleen walloodhaan wanni fiigeen jirtuti. Walloon nama Oromoo qoshaasha gartee qawwee dha'uun beene tana miti nama Amaaraa waggaa meeqa firraa wajji bulaa jirtu giddiidhaan. Us amma dubbiidhaan amma dhaggeeffadha waan takkaatti hima amma dhaggeeffadhu adda amma ijoollee jimmaatii fi ijoollee arsii ijoollee lamaan tana tamturra injifatee tamtu injifannoon galee ijoollee gaafannaa. Fueen abbaa waraanaati murtii waraanaati. Mutirraa qabadhu. Daddafigaa gideen si'aame mutirraa qabadhu dubbadhu busha. Dhiisi bira jiru fakkaatti Umar Salmaan gaafadhu. Buuti gad. Gaafatin garuu ati suutatti waa laali. Ayyee bu'ee jira Salmaan Umar jirta. Salmaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee taati. Akkam nagaa jirtu? Wallo dhannis. Fayyaa dubbiin nagaa jirtu. Akkam ijoollee taati? Ati waan amma jechuun
Kalimaa lama bicha narraa dhagaafa. Kalimaa lama osoo hin taane ijoollee isaati gaafa kan deebise. Dan gabbiyaa ki kalimaat fuudhi kalimaat mataa gubbaa haaduu deemiti. Way hinjeegani deem gabbi. Warra gaafii deemtu barbaadu warra taphachaa jiraatu darban. Mee qoy kaa. No. Salman ijoollee isaati. Salman ijoollee isaati. Ilaa isinirraa fokkata garuu akka ijoollee Suudiitti. Yoo khutbaa godhu dhufte La ilaha illallah. Khutbaa kana daddabu. Dabbutinra. Ya, good look. Mudira ka. Amme kan gafada amme. Good look. Nuti wanni nu hubachuu dandeeytan dhageeffadhu. Dabbaa dhageeffadhu. Wanti nu hubachuun isin irraa barbaachisu dhageeffadhu. Nuti akka Oromoo walitti buutuun barbaannu garuu ammoo akka qoosaa goonee kamtu irra injifatee Oromoon akka walitti barbaannu garuu kamtu irra injifatee lammata walitti duulaa miti. Lola lammata eenyu irra injifatee. Caalaa kiyya asirratti caalaa wanta kan si gabbisa caalaa dubbite deemaan si qabee laalamma caalaa kiyya wanta ka Oromoo waan hubachuu qabdanii namni tokkoo fi tokko wallaba dhugaadha. Nama wallabe ammoo nama walitti araarsa. Kunis dhugaadha. Araara keessatti ammoo eenyu dura dubbii barbaade kajau jaarsita kan manguddichi iddoo taa'u ni dubbata. Siigalee amma eenyu dura dubbii barbaade eenyu daangaatti dabre eenyu itti balleesse kajau eega bartee booda abbaa daangaatti dabre abbaa balleessanii si itti balleesse obboleessa kee dhiifama gaafa dhuganitti araarummaan bar jalqabbii fi badii si fudhachiifne araaran ta'u. Soofii aboo muti qabatu haa jiru haasa'u jira maal ta'e gaafa caalaa laal. Waan caalaa Oromoo gaafa waan caalaa ummata kaafira afura galgala afura qulqulluudhaan jiraatu. Holayyi. Dhageeffadha. Walmaddiin dubbatina. Biyya ol seentan mudirra kaaddu. Walmaddiin dubbannu. Gaafii naafi dabbaaliif hin gaafataa jira. Mudirra kaadda hanga gaafii. Yeroo waan tokko gaafadde inni tokko gaafata. Taraa dubbataa akka ijoollee keenya waaqayyooti na qajeelchu maal taatani taraa dubbadhaa akka Kiristoos na qajeelchu. Dhageeffadhu ati cidhiiniti sitti hin dhufini yoo sodaatte kaameraa ofirraa cufi jirri loogashinaan sitti dhufanii. Bakka tokko illee dhaabbatinati. Ati akka umriin aadaa tun annin jaaladhan dhibbatti. Akka ati narraa tuqamtu hin barbaadu. Ati dubbii bakka takka ta'e yoo dhufan kun ana daalacha kana dhufanii hudduu haa taran kun abbaa fedhe hudduu saluudhaaf qophiidha. Salamuudhaaf qophiidha. Garuu dhiirte akka xiyyaa hudduu naqattee jira malee abbaa fedhe jechuudha. Ati hin sodaatini kaameraa irraa jufi taa'e ana gaafata. Naaf dabbaalee wanna irraa jechuudha. Gaafii irraa jechuudha. Amma caalaa Oromoo galatoomii caalaa Oromoo waan ati dubbatte kanarratti ayee caalaa itti fufte. Maamee dubbadhu maamee bara kola waamtii deemee muru. Ayyee galatoom. Waan ati maqaa maamee kiyya yeroo takka waan amma ati kaasite eenyu sun dhufa laa namni nama dhufuus hin jiru akka namni nama dhufu dubbachaa hin jirru abbaan badii tanaa abbaan daangaa qaxxaamure abbaan sarara deeme eenyu tokko lammaffaa eega badii tana walitti deemanii booda immoo eenyu irra miidhame lama riilii lafa jiru ragaa wajjin deeggarsa uummataatiif yaada uummataa fuudhaati hubachaa jirra tokkoffaa abbaa badii barra lammaffaa abbaa olaantummaa qabuu barra achiin booda araara dabarra wahaaza واجب تعال أولي قال لامي أيوة قوبس أوكي مامي تعال أورو تقول شباب هنقول فكرة مامي برخونا في جدة ميافر بقى نقول نفتي لولا كنا إيه ندوري اللي كبتة ياد دمه يا تخيل نقول no dabbal kia thank you waan dubbachuu dhufe dura ansite dubbatte galatoomii waan jechuu dhufe caalaan Oromoo gaafii sirrii gaafachaa ture asii jedhuudhaan jeeqxan malee fakkeenyaaf ijoolleen fu'ee faan dhufanii deebisuu dhufanii turanii ijoollee Oromoo bakka biraa hin galchina isin kan gaafachaa jiru waan ta'eef ijoollee Oromoo bakka biraa kutaa biraa galchitanii gaafachuu hin dandeessan jara lameen qofa jara walla haadhaa jiru lameen qofa gaafachuu qabdan isiniif galee ani kanuma isinitti himaa fi waan biraatiif miti. Waan nuti hin tosoo taane waan ati gaafatu nu deebista boleessoo lola kana eenyu durii jalqabe akka tibeetutti kana ta'eetitti. Fakkeenyaaf ani amma bakkeenyaaf jara wallolu keessa miti maal jedhan deebisuu danda'a hin jiru ta'u. Indoo akka nama taa'ee miidiyaa fayyadamu akka nama wataa jabuutti waan agartee hin qabdu ati lola kana abaluu duree gila keettu. Gaafa ammoo gaafii sirrii dhuftanii kararraa amma jallatina. Caalaa isa sirrii gaafachaa jira. Galatoomii ayyee ulfaadhu yaada keetiif galatoomii. Suufiyaan kee tuqumee dubbadhu lola kana eenyu duree gali akka ati agarteetti akka nama miidiyaa fayyadamutti. Mamme budra mamme na ba kamera Habibti Anjal Fadilal